Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarraa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a immoo ani argamu muuzeemii Adwaa keessattidha. Maaliif deemtee haadha eebbaa maal hojjettaa yoo naan jettanii sabummaa wayin immoo uumaanitti an jedhu wayin immoo namummaa badhaasatu jiraa ture. Dorgomtoota adda addaa turretu hirmaataa ture achitti affeerameen adeemee gibbii keessa deddeemaa maal jedhaati. Sinitti agarsiisaa jira. Carraa argame hundumaatti viidiyoo godhadhaa waan hundumaa viidiyoo yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Maaliif hojjettan bara kanaa ani akkuma isin gorsu kaa ijoolleen Oromoo silaa gorsan dhageessanii yoo isinitti manin dhageessanii gaafa isinirra ga'e bichaa dhageessu natti fakkaata. Barri bara intarneetiiti jechuudha barri jechuudha bara intarneetiiti carraa argattanii nama argattanii wal baruu warra argattanii biratti immoo deemtanii viidiyoo keessa riikardi godhachuun barbaachisaadha. Bakka argattanitti bakka deemtanitti nama agartanitti amma maalan barataa dhufe seetan duranii nama faana suura ka'uun jaaladhu. Beekamtoota hedduu biraan oolaa nan deema garuu suura ka'uun jaaladhu. Amma ammoo suuras viidiyoos fudhachuutti taa'eera. Maaliif hojjettan namoonni lakka akkasitti hojjeteeti. Amma warra badhaasa kanarratti maal akkan arge beektu nama waa tokko hin hojjenne. Nama waa tokko hin goone waa tokko bakka jechuun sochiidhuma amma kanaa miti garuu nama oduu beekuu danda'u nama wacuu danda'utu badhaasicha irratti hirmaataa jiru beekta. Of tuulanii warroota ba'an warroota lufa agarsiisan warra hojjetan miti bar warroota agarsiisan warroota akkasidhaan wacantu badhaasa argataa jiru bara kana. Kanaaf of agarsiisuu deemuu carraa argametti waraabamuu of waraabuu bakka argatanitti daandii deemtan irratti kan ammoo dorgommii TikTok irratti hanbari jechuudha dhugaa rabbii. TikTok dorgomaan ture isiniin jedheera mitiire. Kanaaf amma yeroo san kan baruu naannoo hundumtuu waan hundumtuu viidiyoo godhataa jira jechuudha. Waan hundumtuu iddoo kanatti immoo gara addaraashattan garaa jira. Gara addaraashattan gadi bu'uudhaaf deemaa jira. Nyaata adda addaa faranjoota kooriyoota waan adda addoota namoota adda addootatu na bira ture. Isaan faana ture isiniin jedha. Maqaa sagantaa namatti tolu sagantaa bareedaa dabarsee warroota badhaasa fudhatan maaliif jedhan kana kaa. Namoota adda addaatu ture namoota bebbeekamtoota addunyaa keenya irraan jedhan an akka Adoonaa an akka Joon Daani'eel an akkasii kuni badhaasicha irratti hin argamu jedhamee eegamee ture. Garuu badhaasicha irratti illee odoon argame afanii amma itti garuu saganticha adeemsifameera. Kanaaf bakka deemtanitti viidiyoo godhadhaa kanan isiniin jedha. Baay'ee bareeda jechuudha sagantichi baay'ee gaarii ture namoota adda addaatiin wal bartuu nyaata adda addaa ture faarfannaa adda addaa ture. Iddoo kanatti immoo ugasaan faarfatanii isinii gashaa qoyi baay'ee jechuudha baay'ee ugasaan faarfatanii ugasaan taphatanii ugasaan maal jedhanii warri kiristaanonnis tunanii jechuudha warri dorgomanii baay'ee namatti tolu nama mararu dhugaa rabbii. Faarfannaan hin jiraa. Waan abbaan baay'ee ture malee maayini jira tokko lama afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin gara afaan Oromootti isinii deebisaa jira malee odoo saganticha dhageessanii odoo faarfannicha dhageessanii oo Yesuusee galataa xoosoo galataa jedhu meestii qoy faarfannicha mana gaifadhaa koopiraayitii waan hin qabneef iddoo kanatti isuma dhaggeeffachuu isiniif wayyan jedha. Baay'ee bareedaa sagantichi baay'ee namatti tolaa. Faarfannicha dhaggeeffannee walitti deebinaa isiniin jedha.
Akkuma faarfanicha irratti dhaggeeffattanii akkuma ilaaltanii baay'ee namatti tolu. Afaan Oromoo ta'uu baatu jarri garuu Oromoodha. Warri badhaasicha kennaniif garuu Dabuubidha waan ta'eef faarfannaa kanaan akkasitti Waaqayyoon galateeffatanii bakka akkasitti turanii ati eebbaa keessanis takka ashabashabdaa turte argitaniittu gammaddee isiniin jedha. Annaa sagantichi kun kana fakkaataa babbareedaadha baay'ee namatti tola. Kanaan booda kan waan akkasii ugaan deemu isinii waraaba. Isin ilaalaa ofii keessanis YouTube mataa keessanii saaqadhaa, TikTok mataa keessanii TikTok yoggaa saaqatan international saaqadhaa. International saaqatanii tutaanan viewdhaan isinii kaffala. Biyya jirtanii tamma fakkeenyaaf yoo Jarman jirtan warri Jarman warri Jarmaniif warra 10,000 kaasee isiniif lakkaa warra kaanis akkasumatti jechuudha. Biyyoota 5 TikTokiin viewdhaan irratti kaffalu irratti saaqadhaa. Scroll gochaan oolinaa TikTokis scroll gochaan oolinaa YouTube namaas daqiiqaa 10 yoo ilaaltan daqiiqaa 10 keessan viidiyoo keessan hojjetadhaa. Walii wal guddisuun kanadha jechuudha. Warroonni immoo YouTube qaba jettan azalatti YouTube qaba anis jedhaa. Anis dhufeetan maatii isinii ta'a subscribe isiniif godhaa. Viidiyoon keessan immoo yoo nama gaarii nama barsiisa ta'e immoo share isiniif godhaa. Jabaadhaa walaa jabeessinu wal biraa dhaabbannu waliifaa taanu siniin jedha. Dhugaa Rabbii wal malee muttillee baala qabaanus wal malee maal qabna wal jajjabeessuu qabna jechuudha. Dhugaa Rabbii wal jajjabeessuu qabna. Meesti YouTube dhuma afaan Oromoo miiliyoona tokko qabu beektu ani Dr. Naaviyaad 300,000 galee isti am miiliyoona an beeku wannoon miiliyoona galeeraa ijool namichi eenyuun maqaan isaa sun Saayidoo miiliyoona galeeraa. TikTok illee wayyakko YouTube dhuma miiliyoona tokko qabullee hin qabnu. Miidiyaa dhuma miidiyaa dhuma afaan Oromootiin waan gaarii nu barsiisullee hin qabnu. Ijoollee koottaa education irratti koottaa barumsa irratti koottaa nyaata irratti koottaa mataa dha'uu irratti koottaa waan adda addaa irratti koottaa hojjedhaa. Hojjedhaan siniin jedha dhugaa Rabbii hojjedhaa akka eebbaa piraankii fi firaankiin jedhinaan siniin jedha. Namoonni kaan warri jirus kun abbaa manaadhaan olii kaa kun abbaa manaa irratti asiidii naqaa kun maala waliin jedha waan dubbii sobaa waan sobaa jechuudha. Olola sobaa odeessee birriidhuma.